السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجاه جرى جرتو بقى جراتن بقى فيا تاتني من جيتا هردفتو تمو هي أورو hundi keeysano har'an tanallee kaati obboleeysa keenya ka asin dura isinii maxxansaa turre isinii deebinee jirra jechuu hay hiyyumma wallahi hedduu takka hiyyummaan tun mee waan isin nama gootu laalaa yaa jara keenya wallahi mee nama akkana jiru kana suuraa duraatii fi ka ammaa wal biratti ilaalame akka jiru duniyaan hiyyummaan tun haa baddu obbo wallahi rabbiin nu hunda keenya yoo rabbi nu haa duroomsu eekaati warra akkanatti mallaqa itti gadi roobe kanallee yaada muraada keessan rabbi isinii haa guutu kiristaana islaama osoo hin jenne diqqaa guddaan akkuma isa argeen birrii itti gadi roobee jechuu kana hicciitiin isaa maali jettanii yoo gaafattan du'aayin haadha akka duuba jirtu shakkii hin qabduu jechuudha maalifi viidiyoo san keessatti viidiyoo dabare keessatti ka argitanii jirtanii haati xiyya dhukkubsattuudha lafaa ka'uu hin dandeettu akkanatti qoraan duwidatti baadhetiin isii tajaajilaa jira jedhee bar ajab wallahi summa wallahi yaa nama haadha abbaa qabu yaa nama haadha qabu sintarinii dhaqqabar yaa nama haati ta'e lubbuudhaan jiruu duniyaa irra jirtu ho allahu akbar jireenyi duniyaa si gowwoomsee jireenyi duniyaa si gowwoomsee akka argite afaan keessa ittiin deeffate wanni haadha fi abbaan sii goote abadan hin turti malee sii haa taatu jennaan sii taatee beeki siin ta'in illee jennaan baddee beeki dubbe kanaaf obboleewwan kiyya kan islaamaa kan kiristaanaa osoo hin jenne warri haadha abbaa qabdan tola itti oola adduniyaan tuni isiinuu hin jirtu isiinuu gabaabdudha yeroo gabaabduuf jiruu duniyaa tanarra dhufne haa? Namni yeroo gabaabduu asirra jiraatee asirraa deemaa jechuudha. Keessaafuu manni zabana kanaa yoo guddate umriin isaa 50 60 70 sanuu hin gayu. Kanaaf haga kana keessatti haatetii fi abbeetiif tola ooli yaa nama haadhaa fi abbaan sirra jirtu yaa qananii sii nama wallaalte hoo. Du'aayin haadhaa fi abbaa osoo ati hin argin ol si fuuti osoo ati hin argin si milkeessiti. Wallaahi hicciitii du'aayii haadhaa fi abbaa kam argitu beekaa jechuudha. Kanaaf kasilaa dabre rabbi rahmata haa godhu haadha fi abbaa keenya warra immootu wayita haadhaa waa'ee haadhaa dubbatan achi garagalee imimmaan xuruurratu. Wayita waa'ee abbaa dubbatan achi garagalee imimmaan xuruurratu. Haadha fi abbaallee qabritti dachaasee bira jiru. Allahu akbar. Rabbi rahmata haa godhuufi. Nullee yooma min alayyaam guyyaan tokko deemuun keenya hin oolu rabbi kaatimaa nu haa tolchu. Ka deemee nu biraa deeme rabbi warra jannataa nu haa godhu. Garuu warri haadha fi abbaan teessan lubbuudhaan jirtu dhaqqabadhu. Takka dabarraan ay deebin hin jirtu dhaqqabadhu insha Allah dhaamsa kiyya. Eegaati homaa na ajaa'ibsiisee viidiyoo dheengaddaa sanirratti har'a immootu wayita akkana jiru. Du'aayin haadhaa duuba jiraatuun isii shakkii hin qabu jechuudha. Haadha isaa ka lafaa hin kaane fuudhallee dhabee maan fuune jennaan yoo waan qabaanne maalitti fuudha je'eeba. Allahu akbar. Kun warra laalime. Suuraa dheengaddaa laali suuraa har'aa laalime. Dachiif isa miidhaa jechuudha. Wal garagaraa jechuudha. Kanaaf addunyaan haganuma. Argattullee yeroo gabaabdutti dhabda. Dhabdullee yeroo gabaabdutti argattaa jechuudha. Kanaaf duniyaan hin boonin. Duniyaan fixeensa ganamaati akkuma Oromoon jettu tun وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أكما ربي نلي جدوك جنون دنيا ديكو جنون دنيا تن ديدو وهي ملي انتاني جا ربي وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إيكا جنون دنيا تن آخر روان ما ديدو ملي وان ديكا شو هذا ديكو دو والآخرة خير وأبقى أكما قرآن كيست جد آخرة موتو غندهفتو Duniyaan duniyaa mootuu gandi duniyaa gandanumaati. Ka hin dhumne ganda aakiraati. Rabbi kaatimaa keenya nu haa tolchu. Haadhaa fi abbaa keenya warra nu biraa deeman ammallee itti deemine rabbi nu haa araaramu. Ka jiru rabbi umrii nu haa dheeressu isiniin jedha. Yoo viidiyoon kun isinitti tolee jedhe laayik sheer koomintii yaada keessan naa qooduu hin dagatina. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatu. Waan akkanaa kalas lammata irra deebi'een dubbadhu. An dubbadhu bas isa dhumaati jechuudha. Anaaf biqiltooni walaloo wajjin hojjenne aartii wajjin hojjenne aartii guddisuudha. Gara biraa walitti dhufeenya biraan qabnu
dhiira waan ta'eef sobuu hin danda'u. Wallaahi sobu. Kanaafis walitti dhufeenya biraan hin qabnu jechuudha. Jechuun namaan immoo dirqama dhiisii bahii jechuu hin danda'u. Uun hojjetin naa wajjin jechuu hin danda'u mirga isaati. Jalqaba gaafa walitti dhufnu walaloodhaan walitti dhufne akka kamittuu yoo dhibee akka Oromootti walitti dhiyaachuun baay'ee barbaachisa. Akka Oromootti akka sabaatti Oromoodha. Hayi uummanni akkamitti nu ilaalaa jira. Araba wayinuu seetammoo nama meeqa wajjin hojjetaa abbaa manaa lafa kaayee fiilima diraamaa waan baay'ee wajjin hojjetu qaamaan nu ilaalarra jirra. Kanaaf gara biraatti warri nama fudhatu bulee arga booddee hundi isaaniitu bulanii argu maal akka ta'e maaliif akka wajjin hojjannu maaliif immoo akka walitti dhiyaanne tarii booddee isiin jaallatteenaan jaalallee isii wajjin argitu. Walumaa gala maammeen wanti maammeetti qirraan godhe isaanii maqaa koo wallaalee maqaa biraatiin na waamedha. Kanaaf yaan jalaa feerarra booda waan akka sanaan kaasu na waamina waan akkanaa dubbadhullee naan hin jedhina warri waan akkanaa natti ergattanii haasoftan an jalaa feera walaloon keenyatti fufaa aartiidha. Wanti nuti dubbannu kun wanti nuti walaleessinu kun dhimma anaaf dhuunfaa koof kan si otoo hin taane dhimma uummataati. Walitti dhufeenya uummataati. Albamni tokko jaalala halaalaati. Albamni lama erga walitti dhufanii qaamaan wal bira ga'anii akkaataatti wajjin jiraatanu jaalala akkamii keessa akka darbanudha. Albamni sadaffaanii miidhama jaalalaa warra utuu wal jaallatu adda ba'e keessattuu ilmoo walirraa argate adda ba'e waan akka filimaatti deemuu danda'u waan uummataaf gorsa ta'udha. Waan uummanni silaa jaallatee jabaadhaa jechuu qabudha. Keessattuu albamni sadaffaan dhumaa waan filima daftara tokkotti hin barreesse yeroo jalqabaatiif garuu haalan keessa jiru waan filima hojjechuu miti manaa gadi ba'uuf ulfaatuu fi haala filimaatiin hojjechuu hin dandeenye. Haala filimaatiin. Kanaaf albamni dhumaa keessattuu dhugaa dubbachuuf albama kamirrayyuu albama dhumaa anumti akka kootti waanan itti yaadee ragattaa'e baay'ee itti dadhabee barreessedha. Gara kitaabaatti jechuudha. Gara kitaabaatti daftara tokko guutuun barreesse. Daftara luukii 32 guutuu ittiin barreesse. Fayyaasaa guutuu kunoo as jira. Sana gara walalootti deebinee hojjannee sana barreessuun immoo keessumattuu yeroo ammaa kana namoonni waldhabbii isaanii waan achirra jiru gara barreeffamaatiin gara walalootiin otoo hin taane gara barreeffamaatiin yeroon isin ibsu. Fakkeenyaaf warra achirratti waldhaban warri miidhama jaalalaa sana keessatti kan barraa'e keessumaa warri erga ilmoo argatanii waldhaban akkaataa ilmoon sun itti guddatu eessa akka ga'uu danda'u xiinsammuun ilmoo sanaa ganamaan akkamitti tuqama waldhabuu haadhaaf abbaatiin isa jedhu waan baay'ee of keessatti qabata. Kana namoota adda ba'an namoota jaalallee isaanii duraa yookaan jaarsa isaanii duraatiin walitti dhufanii caba jaalalaa fi ilmoo fi dhabuuf abbaa manaa jalqabaa dhabuun akkam akka nama miitu warra argantu beeka jechuu keessattuu albama sadaffaa sana. An jaalladhee dhabeen beeku fuudhee dhabeen beeku ilmoo argadhee ilmoo kootiin adda ba'ee haati ilmoo kootii nama biraa wajjin jiraattee hin beektu. Yookaan obboleettiin koo heerumtee baatee jaarsa sii jalqabaa fi ilmoo sii wajjin adda baatee kophaa jiraattee hin beektu. Isinii galee wantan dubbadhe sun dhimma uummataati. Dhimma namaati malee dhimma koo miti. Keessattuu albamni sadaffaan baay'ee waan keessa nama tuqudha jechuudha. Waan baay'ee keessa nama tuqu. Gara filimaatti barreeffame waan ta'eef waan baay'ee keessa nama tuqu. Isinii galee. Kanaaf nama waan kana irratti silaa jabaadhu hedhuutu as taa'ee shiruu as taa'ee deemee maatii namaatti himuu maatii namatti naquu nama waa'ee miidiyaa quba hin qabne nama waa'ee jaalalaa dhiise waa'ee jireenya isaa keessa jiru deemee ilmi kee akkasii jedhee shira namatti warri shirtan wasteessanii dhugaa dubbachuuf ani isin taajjabeera baay'ee isin taajjabeera sammuu akkamii akka baattan ani hin beeku isiniifis immoo nan hojjedha isiniifis seenaa keessan shira keessan isiniifan hojjedhaan galmee seenaaran isinii kaa'ee darba warra natti shiru hunda keessan jechuudha. Anatti waan hin taaneef uummatatti shirtan. An uummataaf hin hojjedhe isin uummatatti shirtan malee natti hin shirre dhugaa dubbachuuf.
Sinii galee uummatatti shirtan malee anatti hin shirre. Akkasii bar. Keessumaa yeroo kana keessa yeroo addunyaan gara filimaatiin seenaasii fakkeenyaaf akka Turkii yoo fudhattan seenaan isaanii ganamaa kaasee hamma har'a amma dhufee Erdogan ga'utti bifa filimaatiin hojjetamaa jira. Seenaan waraana sadaffaa addunyaa akka filimaatti hojjetamaa jira. Seenaan gootowwan addunyaa fakkeenyaaf biyya Saawudii Khalid ibn Walid kaasee haga dhufee as ga'utti bifa filimaatiin hojjetame. Seenaa Sooriyaa yoo fudhattan ganamaa kaasee bifa taatootiin hojjetame. Garuu biyya keenyatti bifa taatootiin yookaan bifa kanaan ibsuun ina maleeffatamne. Hundinuu kitaaba barreessa. Hundi nama maa barreessan jechuun miti. Kitaabnis bu'aa guddaa qaba. Garuu seenaa kana gurra uummataa sirriitti buusuuf dhaloonni bara dhufee darbuun karaa gabaabaa ta'een akka hordofuuf bifa taatootiin yoo godhame seenaan jaarraa abbaa gadaa bifa taatootiin otoo hojjetame dhugaa dubbachuuf fira miti fira biyya keessaa diina biyya keessaa miti warra biyya alaa Ameerikaatu teessee daawwatti. Seenaan Taaddee Birruu bifa taatootiin otoo hojjetame taatoodhaan seenaa Taaddee Birruu kitaaba irratti barreessuun faayidaan isaa harka 100 keessa harka 10 hin caaltu. Waan uummanni keenya nu banneetu jira aartii waan jedhame. Harka 100 keessaa harka 10 caala uummata biraan ga'u. Harka 100 keessa fakkeenyaaf seenaan Taaddee Birruu bifa kitaabaatti yoo barreeffame. Seenaa Taaddee Birruu nama meeqatu bitee dubbisee beeka. Bittanii dubbistanii hin beektan. Kitaaba gootota shanan gibee Nabaanii Abaadir barreesse nama meeqa bitee dubbise. Tarii hundi keessan as jirtanu bittanii muraasa bitee dubbise. Utuu bifa taatootiin immoo seenaan Abbaa Jifaar bifa taatootiin Abbaa Jifaariin ta'anii namni guddaan tokko Abbaa Jifaar ta'e guyyaa dhaloota isaaniitii kaase. Waan isaan keessa darbanii kaase. Makkatti isaan gamoo sana ijaaranii kaase. Taatoo isaan hojjetan tokko tokkoon hidhamuu isaanii agoobara gubbaatti waggaa 3 kaase. Siigalee mootiin Guumaa jeneraala waraanaa sagalee wajjin biyyee nyaachuudhaa kaase. Laal keenya himameen dhumu jechuun ayyaan waa baay'een na keessa jira garuu yeroo kaase miira keessan gala. Sinii galee miira keessan gala dhugaa dubbachuufi waan jabaadhuu qorataa jettanii na cinaa dhaabbattan waan akka kootti seenaa goototaa kitaabatti barreessuun baay'ee barbaachisaadha. Waan an dubbataa jiru kitaaba irraan bare waan ta'eef irra caalaa kitaaba irratti hundaa'u otoo hin taane seenaa Taaddee Birruu akka inni ta'e barnoota irratti uummata cichee waan uummata Oromoo barnoota irratti kaaseef namni barnoota hin qabne eessayyuu ga'uu hin danda'u. Warri nama arrabsu warra waan barnoota dhabeef. Garuu Taaddeen Birruu bara dukkanaa sana keessa uummata baradhaa jechuu isaatiif magaalaa Finfinnee walakkaatti fannifamee ajjeefame. Kun kitaaba irratti barreessuun gahaa miti. Utuu gara taatootiin Taaddee Birruu ta'anii gara taatootiin seenaan isaa tokko tokkoon bifa filimaa yookaan taatoodhaan seenaa dhugaa ta'e uummata biraan ga'anii haga Oromoof Oromiyaan jiraatu taatoon sun jiraata akka filima Turkii sana jechuudha. Akka Uthmaan, akka Ortobirool, akka Salaaddiin Ayyuubii haala sanaan yoo hojjetame. Kan jaarraa abbaa gadaa himameen dhumu. Kan Aliyyii Cirrii seenaan isaa kitaabaan otoo hin taane taatoodhaan hojjetamuu qaba. Kan Waaqoo Guutuu taatoodhaan hojjetamuu qaba. Kan Warqituu xiyyaara samiirraa buuftee taatoodhaan hojjetamuu qaba malee kitaabaan hojjetamuu hin qabu. Kitaabaan hojjetamuun isaa murteessaa ta'ee garuu taatoon immoo isaa ol harka 100 keessaa 100 waan ta'uu qabudha jechuudha. Isinii galee kan mootii Abbaaboor bifa taatootiin yoo ta'e kan Kumsaa Morodaa bifa taatootiin yoo ta'e Kumsaa Morodaa keessattuu dhugaa dubbachuuf seenaan isaa himameen dhumu Kumsaa Morodaa hangandummaa waan jedhame laphee koo keessan jiru. Isinii galee na keessan jiru jechuun gandummaa wanti jedhame. Kumsaa Morodaa masaraa ijaaree ofii isaatii masaraa ijaaree mootii lixa irratti ta'uun kitaaba irratti barreessuu qofa miti. Bifa taatootiin hojjechuudha jechuudha. Bifa taatootiin hojjechuu. Uummanni keenya aartiin kun keessa gadi hin buune. Seenaa Baalee yoo fudhattanii ilaaltanii Arsii waraanaan dadhabanii lolaan dadhabanii ilmaan Habashaa Arsii lolaan dadhabdee huccuu bittee injiraan itti gootee akka uummanni
dhukkuba injiraanitti gootee marfee waraantee summii gootee akka uummanni dhumu gootee warra seenaa beekutu dubbata kan. Waraanaan cabsuu dadhabde Arsii gonkumaa Habashaan. Isinii galee waraanaan cabsuu dadhabde. Sana kitaaba irratti barreessuun qofti gahaa miti jechuudha. Bifa taatootii yoo hojjetan seenaan Jawaar bifa taatootiin malee kitaaba irratti barreessuun Jawaar goota barra. Seenaa Jawaar kitaaba irratti qofa otoo hin taane taatoodhaan hojjetamuu qaba. Seenaan Abiyyi godhaa jiru taatoodhaan hojjetamuu qaba. Fudhachuu dhabuun keeti jechuudha. Bifa kamiinuu wanti inni hojjete bifa taatootiin hojjetamuu qaba. Seenaan Oromoo bifa taatootiin yoo hojjetame irra baay'ee barbaachisaadha. Ani humna dhabusii dhugaa dubbachuuf yaada kanatu na keessa jira. Malee yaada xixiqqaasin duuba deebitanii ittiin yaada xixiqqoo daa'imni yaaduu hin dandeenye duuba deebitanii qorata akkas akka qoosaa dhiisaasin wallaahi qoosaa dhiisaa. Qoosaa akkasii dhiisaa. Gaaf tokko tarii hojjedheennaan ani yaada ganamaan na keessa jiru waan ta'eef gaaf tokko hojjedheennaan tarii arguu dandeessu. Ani ammatti akkuma abbaan Jifaar diina koo nan beekaa fira koo narraa eegaa jedhani ani fira malee diina koo nan beeka. Fira duuba deebi'u malee diina koo nan beeka. Sirriitti nan beeka. Kanaaf yaada xixiqqoo akkasii dhiisaa yoo dandeessanii irratti na gargaaraa. Yoo dandeessan bifa taatootiin hojjechuu kana irratti wal namni gurmaa'ee bifa taatootiin hojjanna jedheenaan inni Wallaggaas kooti, inni Shawaas kooti, inni Booranaas, inni Gujiis kooti, inni Narsiis goota kooti, goonni Harargee goota kooti, goonni Shawaa goota kooti, gootni Lijiyyaasuu goota kooti. Lijiyyaasuun keessattuu mana hidhaa keessatti sansalataan hidhamee ajjeefame mi'a akkamitti kitaaba irratti barreessitame akkamitti kitaaba irratti qofa irratti barreessitee dhiifta. Dubartiitu xiyyaara samiirraa buufte akkamitti kitaaba irratti barreessitee dhiifta. Kana bar wanti gaaffii natti ta'u yeroo hundayyuu. Seenaan siidaadha. Siidaa san jigne. Siidaan akka inni hin jigne gochuuf ammoo taatoodhaan yoo godhame baay'ee barbaachisaadha dhugaa dubbachuuf. Hangandummaa isin keessa jirtan sana keessaa badan hin jiru. Yaada xixiqqaa sana keessa hin jiru. Ilmaan Walloo irratti gochi haga har'aa ilmaan Habashaatiin taasifamaa jiru kun waan himamee hin dhumneedha jechuudha. Waan himamee hin dhumne waan keessa nama dhukkubsu. Keessumaa ulamaa Walloo irratti wanti ta'aa ture waan keessa nama dhukkubsu. Isinii galee biyya irraa buqqisuu biyya isaa irratti har'aaf sababa amantiitiin sababa oromummaa isaatiin oromummaa isaaniitiin achirratti itti roorrisuun waan keessa nama dhukkubsu malee waan irratti nama jabeessitan dhiiftanii waan xixiqqoo akkasii kan haasa'uun baay'ee barbaachisaa miti. Warri shira xixiqqoo shirtan shira sii xixiqqoo akka kanaa na jabeessiti malee duubatti nan deebiftu. Tarii akkam bifa taatootiin nama wallaahi warri taatoo kanan hojjanna jettan abbaa feetan ta'a. Ani isinii wajjin hin jira. Eessattuu isinii wajjin hin jira. Taatoo warqituu yoo hojjechuu barbaaddan kaameeraa isinii wajjin bituuf qophiidha. Waan kana irratti isinii wajjin hojjechuuf namni dura ka'u ana. An jimmatti dhaladhus jimmatti dhaladhe malee hiddi koo lafeen koo ilmaan warqituu ilmaan jaarraa abbaa gadaa boorana bareentoo hundi isaaniitu anaaf dhiiga kooti. Jimmi biyya lafaati malee nama miti. Namni ammoo jimmarra deemee jiraachuun wallaggarra jiraachuun ilmaan namaa hundi isaaniitu obbolaadhaa jechuudha. Kanaaf sammuu keessan gandummaa keessaa baasaatii jecha duubatti deebi'aa tuffii jibbaan guutame keessaa baasaatii of ilaalaa. Sammuu keessan jaalalaan yaadaan guutaa yaada bilchaataadhaan onnee keessan jaalalaan yoo guuttani dhugaa dubbachuuf eessayyuu ga'uu dandeessu. Isinii galee eessayyuu ga'uu dandeessu. Kanaan achi waa'een jaalalaa ammoo jaalalli yoo jiraate walii galan yoo jaalalli hin jirre eenyuyyuu walii galuu hin danda'u. Akkasii barra. Jaalalli jalqaba manaa ka'a. Waa'ee bultii keessa waa'ee jaalalaa maaf odeessita horii jettanu soba namni hunduu jalqaba jaalala mana keessaa kaafata. Yoo jaalalli haadha manaaf abbaa manaa gidduu hin jirre soba ilmoonuu adabaan guddachuu hin dandeessu. Warri har'a bakkeedhaa nama rabsanu, warri biyya namaa gubanu, warri biyya namaa diiganu ituu ganama akka haadhaaf abbaan isaanii yoo haatiif abbaan isaanii keessattuu wal jaallatanii ilmoon sun jaalala isaanirraa barataa dhufa. Haadhaaf abbaarraa barataa dhufee ija haadhaaf abbaa laaluun haadha ollaa isaa ilaala, abbaa ollaa isaa ilaala.
naannoo isaa ilaala, ganda isaa ilaala ija sanaan. Biyya isaa Oromiyaa yoo ta'e akka Oromiyaatti ilaala, godina isaa ilaalee ka'ee Oromiyaatti darba. Oromiyaa ilaalee ka'ee biyyattii guutuutti darba, achi Afrikaa guutuutti darba, achi addunyaa ija tokko ilaala, addunyaa hooggana jechuudha. Jaalalaan. Jaalalaan biyya hoogganuu danda'a. Garuu yaada xixiqqaa immoo fakkeenyaaf yoo maatii waliin galle isa ijoo dubbitti yoo deebine maaf waa'ee jaalalaa qofa irratti hundoofta isa jettaniifi yoo jaalalli hin jirre namni eessayyuu ga'uu hin danda'u, walii galuu hin danda'u. Ilmaan abbaa tokko akka Haabiliif Qaabil wal ajjeesu. Isinii galee yoo jaalalli hin jirre akkasii bara. Wallahi akka Haabiliif Qaabil wal ajjeesu. Akka Jawaariif Abiy wal arrabsaa taa'u. Akka Marroo Abiy akka ilmaan Oromoo keessatti hooggantoota Oromoo wal tuttuqaa taa'achuuf jaalalli yoo hin jirre. Kanaaf jaalalli jalqaba manaa ka'uu qaba. Yoo manaa ka'e ala ga'uu danda'a. Alaa ka'ee mana seenuu hin danda'u jaalalli alaa ka'e. Alli fidee alaa fidee mana keessii galchuu hin danda'u jaalala. Mana keessan keessaa ka'a. Kanaaf kanarratti wanti nu hundoofneef kanuma warri jajjabaadhu jettanii yaadaanis keessaan jabaadhu waan jettan galatooma. Wallahi galatooma ulfaadha. Warri immoo duuba deebitanii akka waan kana dhaabuuf shira gurguddaa xaxxan hiriyaa koo fakkaattanii, fira koo fakkaattanii, ollaa koo fakkaattanii. Nama fagoo miti isin namni fagoo naaf jiraadha. Isin namni fagoo wallahi laphee keessaan isin jaalladha. Garuu warri natti dhiyaatan keessuma warri ollaa mana keenyaa isin warra ollaa mana keenyaa warri anaaf maatii koo beektan irra guddaan keessan irra xiqqaa miti. Wallahi irra guddaan isaanii warra guruuppii hidhatee tiiktookii irratti gubuudhaa guruuppii wal hidhee jira. Warra bakkan ittiin hin dubbanne bakkan ittiin waan kana hin dabarfanne guruuppii hidheen irratti duulaa ammoo isa mammaa jiru bara. Hangaruu guruuppii isaanii keessan jira. Isinii galee guruuppii isaanii keessan jira. Annama dooma akkanaa miti. Kanaaf wantani isin irratti xiyyeeffadhee fi shira keessan dhiisaa asii na izoonaan jedha achiin irratti gubuuf hin yaalinaa. Yoo yaaltanii rakkoon qabu uummata Oromoon qabu uummata jaalalaan qaba. Isa maatiidhaan immoo deemtanii akkasittanu maatii koo anatu bachiifata. Maatiin koo ana caala abbaa fedhe ofitti naanfatu. Isin ofitti naanfatu abbaa utuma nama hamaa akkamii ta'eefu. Maatiin koo maatii qabsoo Oromoo keessatti gahee gurguddaa fudhataa dabarsee sii galee warra jajjaboo jechuudha. Gara abbaatiin warra ganjii jechuudha. Gara haadhaatiin warra hangaroo sanyii bilillee addunyaa irratti seenaa galmeessan. Akka Jaal Misbaa'u Shamsaddiin Makkatti baratee waraqaa Chaayinaa barsiisee waan Chaayinaa bilisa baasuuf hin baranne waraqaa kukkutee biyyatti hidhamee galfamee deebi'e. Yeroo jalqabaatiif konkolaataa isaaf kenname waraana adda bilisummaa Oromootiif galee kenne. Bosona Galliga'uu keessatti ajjeefame warra sanarraan dhaladhe jechuudha. Warra seenaa qabu warra eenyummaa isaatiin dhaadatu. Isinii galee akka Jaal Tokkichoo Gadaa wareegame jechuudha. Utuu Wallagga dhumtuun Jimma taayaas taayee boqonnaa fudheen taa'ee deemee Wallaggatti warra wareegame. Isinii galee warra waraana adda bilisummaa Oromoo keessatti gahee gurguddaa taphataa ture. Isinii galee akkasii warra jajjaboo warra sanarraan dhaladhe tokko ofiin hin dhaadadhu. Warra eenyummaa warra sanyii qabu jechuudha. Warra balbala qabu. Isinii galee kanaafi keessumaa dhugaa dubbachuuf ganjiin seenaa gurguddaa qaba. Seenaa gurguddaa qaba. Warra Iluu yoo fudhattanii ilaaltan, warra Saambee yoo fudhattanii ilaaltan, sanyiin seenaa dhabe hin jiru. Hunduu seenaa qabaan namaa olii jechuu miti. Haa ta'u garuu kanaan waan hin tuqamu tokko hin qabu jechuudha. Ittiin dhaadadha malee eenyummaa kootti, sanyummaa kootti. Sanyiin biraa immoo anaa gadi miti. Namni kamuu anaa gadi miti. Sii galee Oromoo ta'een jiraadha. Haala kanaan yoo na hawwattan baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf nama shiraaf duuba deebi'u miti galatooma ulfaadhaa hundi keessan. Ani koomentii. Galatooma warri na galateeffataa ofiisis yaada gaarii naa kenna jirtan ulfaadhaa isiin galatoomaa wallahi. Galatooma. Namni bar yoo ati yeroo hunda qooste bakka awwama ati wallaalaa moonyii wayii itti fakkaata bar. Wallahi moonyii wayii itti fakkaata bar. Yoo ati yeroo hunda qooste. Isinii galee yeroo hunda qoosuun moonyii ta'uu otoo hin taane abaaboon yoo bishaan argatee bishaan dhuge sirriitti bohaaruun kolfuun